Abzaa ni nan beeka mucaa Harargee warra bahaa biiftuu warra afaan Oromoo nu barsiise warra sabboonummaa nu barsiise keessaati baay'een kabaja. Dhaamsaa kiyya immoo si arguu kootti baay'een gammadee حبيبي dhugaa rabbii والله haasa'uuf أنا اللي والله إندو قاتي أنا أرجو بجمد دجالة خامسي أرجع جمد والله رجالة dhugaa rabbii baay'een gammadee. هاي توكي Sabboonummaas ni qabna guyyaa keessan arganne sirna alagaan bullees uummata saamaan turre. تاكي خليني جالة Oromoorraa dhalanne hin qabnu maqaa biraa uumaan nu qulqulleesse hojjechuun beeknu shira eenyummaa keenya bara sochii kaleessaatirraa Oromummaan dhaloota haquun dandeessan nurraa warshaan jeequmsa bara oftuu nu lola daraa harkaa akaaftuu nurraa. هاي تاكي خليني جالة والله Nu hin bitamnu alaagaadhaanii nuyi Oromoodha haan nu beekanii بسا arrabaan الدنيا sobaan nuun gabroomsanii سربي بسا lamuu arrabaan hayi nuun gowwoomsanii arrabaan nu sobaan afaan qawweetiin meeqaa kan guurame mana hidhaatti wabii tokko malee hanga du'aatti هاي badii tokko malee hanga du'aatti. Sirboota اسمعي وتفهمي akka Oromootti eenyummaa Oromoo warra nu barsiisan keessaa abdii qophee namni akka abdii qophee lammata deebi'eessi waan dhufu iyyuu natti أشمان fakkaatu. تاكي أشمان خاوس ما يو عادة تكوتي فوف أشمان ورابان جرا سجل خي خنا بريتشي دسنا قول والله سيربوس ما يو خي تاكو يو عادة Baay'ee natti ulfaata amzaa kiyya namni akka Oromootti nuti siidaa tokkoffaa dhaabuufii qabnu jedhee yaadu abdii qopheeti. يا Sirboota nuti dhaggeeffannu kana hunda kan qamar sirbu kan daawwiteen faa sirbanii kan Kadir Sa'id yeedaloo itti hojjete kan Usmaayyoo albama guutuu kan abbi ta'uufaa wantumti nuti qabna jennee akka aartii taasifnu kun hundi beektaa abdii qopheeti kan barreessee akkan odeeffannoo qabutti. Dogongorre naannoo Oromiyaallee. Faaruu inni immoo abdii qophee kan biraati. Yoon hin dogongorre faaruu naannoo alaabaa. Inni kan Qophee kan biraati. biraati inni. Abdii qophee inni jira ammayyuu miseensa paarlaamaa Itoophiyaati. Aadaaf turizimii keessa akkuma waajjira caffee akkuma caffee Oromiyaattu faaruun adda addaa waan Oromummaa wal qabatu gaafa barbaachisu isatu barreessa. Garuu waanuma nuti har'a afaan baasnee dubbannu kana waan sirboota nuti dhaggeeffannu kana abdii qopheetu barreesse. Baay'ee na ajaa'iba dhugaan isinitti maa nuti hin yaalla nu dhufuu dide waan isaan beeku waan nu dhufuu dideef wallaalee dhaloonni namaa sirboota adda addaas yaadota adda addaas walaloo adda addaas hin yaala. Garuu akka abdii sanatti hin jiru hin dhalanne lammatuma Oromoo keessatti. dhugaa baantaa beektaa dhaloonni ammaa kun waan duraanii san dhiisaniituma waan ammaa kana jala fiiganii waan san sirritti kaasee namuu silaa deebisee bareedaa das jaa ani waan tiiktook irra dhuftuun seene by the way galgala wal agarra inshaalla anillee inni dhufa kana booda inni dhufa takkee kiyya wajji fataa jenna galgala inni dhufaanis isin biraa Si hordofaan ture yeroo hedduu isin hordofaan ture. inni dhufa amma kana booda inshaalla bakka ati jirtu inni dhufa Beektaa amma gaafa sana michuu baay'een qaba lixa biiftuutirraa dhaamsa koo ga'iini Oromoota maraa yoo lubbuun jiraanne turrullee wal garraa ji'inaatti himi sanyiiwwan koo maraa. Karrayyuu jalqabii shawwa waliin gahii
Gara walloos qorii kamiseen fuullee morgamaa ja'ee bahee waan baraatti gimbiif dambe dolloof gidaamiif najjootti akkas jedhanii amma bar waan akka Oromoon adda adda ta'ee wayii sabaaf sablammii wayii ta'ee yookiin kutaan 11 kuni godinni kan mogga'e maqaa bulchiinsaatiif mogga'e. Fakkeenyaaf asirra ilmaan macaatu jira baay'inaan si galee Habzaa ni nan beeka mucaa Harargee warra bahaa biiftuu warra afaan Oromoon nu barsiise warra sabboonummaa nu barsiise keessaati baay'een kabaja. Namni bahaa biiftuu Oromoo bahaa biiftuu hin jaallanne Alii Birraa hin jaallatu jechuudha. Loogoo banaa hin jaallatu jechuudha. Akkas miti? Abbootii. Eessatti Dr. Alii Birraa akka Afrikaatti tokkoffaadha. Akka Afrikaatti miti. Michael Jackson akka addunyaatti leejendiidha miti. Taaktikii muuziqaa inni hojjete 2-3 qofa. Aliin Birraa garuu sababa afaan Oromootiin sirbeef malee afaan Oromootiin weellisuuf malee akka addunyaatti leejendii taatu. Michael ko poppii taaktikii muuziqaa 2-3 bar kan inni taphate Michael addunyaan ittee kan faana boossu. Aliin diyaatoonni kiyyoo jette, peentaatoonni kiyyoo jette, arabii kiyyoo jette, taaktikii umti muuziqaa inni keessan galleen jiru waan waggaa 30-40 booda ganaa barruudha baay'ee nu yuutuun taane ijoollee keenyatu ganaa bara Aliifa. Kanaafi intiqqaan nuun xiqqeessinaa jedhaa warra Oromoo xiqqeessuun amma hiriyoonni koo Taajuddin Faatii hiriyoonni koo maal jedhani isinitti Wallaggaadhaa Buzeema moo eewudha hiriyaan koo hiriyaan dhuguma isinitti hima. Kanaaf fataa jedhaa Oromoon guddaadha akkuma gaanfa Afrikaattuu Taanzaaniyaa, Ugaandaa, Ruwaandaa, Keeniyaa irreecha taanu Oromoon haroo Turkaanaa irratti irreeffata. Turkaanaa kan jedhu sana Viiktooriyaatti jijjiirani. Waa malee miti hayyoonni keenya Taanzaaniyaatti kan deddeebi'aa jiran. Hayyuun keenya kan biraas waa malee miti Kilimanjaaroo irra kan dhaqe. Waan ta'e raaga wayitu jira jechuudha ayyaantummaadha. Kanaaf baay'een isin jaalladha. Hamzaa kiyya yommuu si arguuf kootti baay'een gammadee. Anillee wallahi indoo qaati ana arguuf gammadee caalaa kaansi argee gammadee wallahi irra caalaa. Dhugaa rabbii baay'een gammadee. Nabuu kana beektaa kan tokko guyyaa lammaffaa gara tiiktookiitti na fidee hundi keessan fataa jedhamee waan barbaadan taphadhaa. Shambaa jenna galgala anuu yeroo mana banu wallahi sheersi godhaa waliin fataa jennaa fi bikiyyaa. Dhugaa rabbii baay'een gammadaa. Kadroonaa galchaa kadr kidaa ogoo. Abulee Zumara Kibeki taphadhaa. Ayye takee kiyya fataa naa jaa walitti dachaana bal'inaa waliin jira inshallah. Hamza si jalan dubban baay'ee si jalan. Ayye habibi. Oh habibi. Ergaa takkan qaba osoo hin bahiini dhaqa dhaamsaati dhaamsa obbolummaati. Dhaamsa qofa otoo hin ta'in akka tibbootu gatiin itti amanuu fi ani feesbuuk irratti baay'een si hordofaa beektee. Habib. Feesbuuk irratti warra fooloorsii hedduu qaban keessaa ayyaati hiriyoonni kee immoo jiru. Feesbuuk irratti warra akka Murtii Guutoo warra akka Aleeks Taayyee. Warreen kana wajjin waan ammaa feesbuukii fi sooshaal miidiyaa gama tiiktookiin oofamu gandummaa kana irratti kan guddisee hojjechuu qabu isin jedhee namana. Kana irratti hojii cimaatti isinirraa eegama jechuuf hin jedhee. Galatoome habibi itti jirra haga humna keenyaatti gaafa ijoolleen ajandaa gandummaa walii darbitu nuti ajandaa biraa fidnee faalleessuudhaan gabbaanee itti dubbachuudhaan hedduu irra jirra. Abshir inshallah ammallee haga dandeenyutti hundi keenya tokko taanee ana ati tokkeedha namoonni as jiran kun hundinuu bakka jiruun dhahuu guddifnaan nama waan gandummaatiin deemu dhahuu guddifnaan ifiinuu baddii namni hundirra walii galee oga akkasii dhahuu guddisee jarri ifiifuu badabara hattuudha warri akkasiiti inshallah waliin taanee hattuu haadha bamsiifnuu ja'ani galatooma takee kiyya hundi keessan. Inshallah. Galatooma dhugaa rabbi Hamzaa koo baay'ee yaada bilchaataadha yeroo garaagaraa nan ilaala. Garuu miira keessa nama galchu Hamzaa ani amma waan tokko laaleeni.
osoo bakkuma itti gallu iyyuu hin qabnu ammatuma ganda wayii itti gali jedhan iyyuu bakka wallahi dhugaa dhuguma sitti ba mee eessa jiraattaati? ani amma kaayiroo jira Ijiptii. Okay, biyya alaa jira. Ana Adaamaa fa'aa jirtan si bar safara Dirredawaa safarii fa'aa ijoolleen tiimiin keenya achi jiru si galee raajuu fa'aa taajuu fa'aa. Kanaaf warri tarii barri yoo seexanaaf bitamteetta ta'e yookiin mallatteessite ta'e waan gaarii haasa'uu hin dandeessu. Yoo amma bakka agartee abiibii jiraadhu. Anamma qulqulluudha fayyaadhuma koon jira. Asho. Nan ba'aa nan galaa galata waaqayyoo. Ammallee homaan jein yeroo ifiin dubbatti homaan jein nagaa naa jiraachuun qofti gaadha yeroodhaaf. Yoo lakki yoo fakkeenyaaf warri mana xonqaayii dhaqu jira. Ayyiwa. Seexanumti kunu sadarkaa Itoophiyaatti jirti akka addunyaatti jirti. Seexanni addunyaa kun immoo waannaan ishee Niw Yoorkii jirti. Achirraa bobbaata. Wallahi kalee intarviyuu wayii tokko laalee sheexaana biyya Arabaatirra sheexaana Afrikaa irra sheexaanni Awurooppaadhaa irra hamaadha jee namni tokko. Akkasuma amma sheexaanni Itoophiyaa jirus hamaadha hedduu faawora qaba. Amma humna qabdi akka Afrikaatti seexanni Itoophiyaa jirtu humna qabdi baay'ee. Jabaadha adda. Kanaafi hin kanneen sheexaanaaf harka abadan sheexaanaaf harka kanneen naagaleera wanni hundi. Dhugaadhaan qulqullummaa kee hojii kee dalagattee jiruu kee jiraachaa jirta taanaan miiraanuu waldaa seexanaa sana dhaqin. Anamma namni na hoogganu hin jiru baay'ee Itoophiyaatti. Akkasi. Yaadan itti amanu qofa fakkeenyaaf dhala gabbayyaa xumuramee jennaan nan gammade. Waan nama hunda gammachiisa. Daabboof shaayii gorraan hirrisee mindaa jee sadii kaffalee anaaf buzee bar xaafoodhaa kaanee illuu abbaa boor magaalaa mattuu dhannee qarshii 1,100 qofaan dhannee qarshii walitti guuraa ture. Laga xaafootti qarshii miliyoona 9,700 ol walitti guurre sii galee. Tola jechuudha. Wanti nuti dadhabneef sun gaafa milkaa'u nama gammachiisa miti ree. Guddinni biyyaa nama gammachiisa. Taphan nama gammachiisa. Wanni kun bar gahee xiyyaa fi keeti gahee maatiiti gahee ijoollee asirra jirtu kana hawaasa maatii isiitu qarshii takka darbachaa ture. Kun gahee hawaasa Itoophiyaa guutuudha. Waan namni hundi itti gammadu kun. Ani as keessaa qooda qabaa ati as keessaa qooda qabdaa namni hundinuu gaafa wanni akkasii ta'e hedduu itti gammada. Waan ammaas biyyaa wajjin wal nama dorgomsiisu biyyoota biraatii wajjin wal nama dorgomsiisu waan ta'eef garuma fedhen dhufee biyya keetii caala waan fedhe haa ta'u biyya fedhe keessa abbaan fedhe haa jiraatus waan biyya kee caala gaafa wanni akkasii ta'u hedduu itti gammada gara biraatiin garuu sheexaanaa bitamuun akka hin taane sirriitti tolchitee kaastee haa ta'u galatoo. Jannata galuun barbaaddu taanaan baay'ee jannati akka jiru beeka annan beeka jannati akka jiru. Du'i fooniif lubbuu jira nama baay'een nu biraa du'ee miti ree. Jireenya kana qofa natti hin fakkaatu. Jireenya biraa. The days jira. of land kan jiru jira. Du'i lafaa jira. Du'i lubbuu jira. Kanaafuu yoo dhugumaan rabbitti amantu ta'e. Azaabni biyya lachuu jira. Azaabni asiis jira achis jira. Jannanni asiis jira achis jira. Wanni hundi jira. Achis jira. Akkasii bakka inshaallah bal'inaan walitti dachaana dhimma wayii tokkoof na eegaa jiran sheerna godhaa jiranii bal'inaan walitti dachaana takkee kiyya galgaluu fataa waliin jenna. Baay'ee ani bakka kamii nama kamii wajjin gareen qabu maaliin qabu hooggantuun koo kunoo nabuudha Zaaraa kan jedhamtu tokko jirti kana lamaanii. Ayyaam zoonullee sitti dachaanaa fi mana kennuufna. Hayyee habiibi. Hayyee nabuu jiraadha hayyee. Baaf deemtaa? Dhimma wayiitiif hin deemaa bal'inaan walitti dachaana inshaallah galgaluu. Takkee kanan jaalladha takkee kana waan jaalladhuuf. Takkee kana nu cimsaa. Takkee kana anuu jaalladha fiifiin barbaadaa isa osoo hin ta'in anuu ni barbaada bal'inaan walitti dachaana inshaallah takkee kiyya naa jiraadhu habiibi. Baay'ee si jaalladha dhugaa rabbii nama bifaanis bareedaa dubbiin keellee bareedaa yeroo hedduu waan itti dubbattu dhaggeeffachaan ture. Yoon ofii koo gara tiiktookiin dhufne ta'ellee tiiktookii irratti namoota hedduu haasaan kana waggaa 5-6 guutuu daawwachaan ture. Kanaaf baay'ee si jaalladha dhugaa rabbiiti.
waanuma caafiitti bahe waan nageetii fi waan amaallee sirraa dhaga'een beeku yeroo ati qofaa kee waan dhugaatiif mormitu faan argaa. Baga gaftee gaafa kophaa anarra duulamuufaa jira kophaa biyya guutuu keessaa bal'inaan walitti dachaa galatoome takka kiyya. Ulfaadha halkan gaarii siif siifillee haa ta'u habiibi jiraadhaa hundi.